baay'een keenya waldaa keessaan ba'a. Baay'ee kadhanna deebiin argannu ija keenyatti hin dhufu. Inni hiixanna qabachuu hin dandeenye. Baay'ee boonya waa tokko fuudhuu hin dandeenye. Maaliif akka ta'e beektu? Namni yaada isaa kadhatu argachuu hin danda'u. Luqaas boqonnaa 22 gubbaa irratti 42 irraa kaastanii gaafa dubbistanii yoo jaalala kee ta'e dhiphinni kun narraa darbu jedha. ግን jaalala kee haa ta'u. Jaalala waaqayyoo kadhachuu baruun gaariidha. Inni kan biraan of ilaaluudha yookanis immoo maal keessa akka jiru jireenya keenya ilaalu. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu Milkiyaas raajicha boqonnaa 2ffaa gubbaa irratti lakkoofsa 13 wanti lammaffaan isin gootan immoo isa imimmaaniin iddoo aarsaa waaqayyoo dhiqxaniidha jedha. Sababbii waaqayyoo gara aara aarsaa keessanii ilaaluu dideef gammachuudhaan isin harkaa fudhachuu dhiiseef isin in iyyitu in watwaattu jedha. Kuni maaliif ta'e jettanii isin gaafattu? Waaqayyo isinii fi haadha manaa qeerrummaa keessanitti fuutan gidduutti dhuga baatuudha jedha. Ishiin hidhata keessan haadha manaa kakuu keessanii taatee utoo jirtuu ishiidhaaf amanamuu dhiistanii in gowwoomsitanii jedha. Waaqayyo foonitti lubbuutti tokko isin hin gooneere. Maaliifis tokko isin godhe? Sanyii ofii isaatii kaafachuudhaaf kana godhee jira. Kanaafis jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa qeerrummaa keessanirraas amanamummaa hin dhabiinaa. Isin xumuraatee dubbisaa. Amanamummaatu hin jiru jedha. Madaraka irratti baateen iyyita deebiin hin jiru. Aafayyuu jetta deebiin hin jiru. In gugguufta deebiin hin jiru. In iyyita deebiin hin jiru. Midhaan aramaadhaan liqimfame ija godhachuu hin danda'u. Ija akka godhatuuf immoo aramaa sana jalaa buqqisuun dirqama. Akkasuma gooftaan keenya ija gaarii nurraa barbaada. Yaada waaqayyoo kadhachuu, of ilaaluu, of baruu. Maaliif waaqayyoo kadhata kun dhageenya? Yeroo tokko hattuutu mana namaa seenuudhaaf qophaa'e. Jarri mana hin jiran waan ta'eef gara manaattis dhiyaate. Akkuma gara manaatti dhiyaateen gaafa mana keessa laalomtu hin jiru. Gara barriitti ol siqee bilbila teessoo irratti arge. Mana sana keessaa teeppii kan durii yookanis immoo kaasittii kan nyaatutu jiranna. Baay'ee faarfata mana keessaa hin faarfata namni mana keessa hin jiru. Hattuun sun mana seeneet bilbilicha harkaan kaase. Hin fuudhee jechuudha. Teeppii sana keessaa gen faarfataa dastaa hin sarmuu beektu. Akkas jedhee faarfachaa ture. Aqildaa madachii bu'aa dalgaa wanta ati gochaa jirtu waaqayyoon arga jennaan bilbilicha gatee fiigee ba'e. Bara waaqayyoo cal jedhee sodaata. Nama iyyaa oolu miti nama cal jedhee sodaata. Bara waaqayyoo cal jedhee buloo tokko baay'ee ulfaata. Fuula waaqayyoo barbaada. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra naannofna. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra.